Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ashamaa harka ilmaan Oromoodha kan biyya duniyaa mararra jirtan. Kan Oromummaan isinitti dhagahamtu Oromoo taatanii ajjeefamaa jirtan, Oromoo taatanii jibbamaa jirtan, Oromoo taatanii rakkachaa jirtan, Oromoo taatanii yaaddaa jirtan, kan saba keessaniif wareegamaa jirtan illee kan saba keessaniif ammoo qooda humna keessanii qabeenya keessanii kennaa jirtan hundi keessan galatoomaa waan barbaaddanii fi waan rakkattaniif waan wareega kaffalaa jirtaniif warra rabbii yeroo gabaabaa keessatti harka isin galchee isin gammachiisu sana taasisu. Egaa ibsa adda bilisummaa Oromoodhaa kutaa jiizaan ibsa jennoodhaa kan baasan irra isin agarsiisuun barbaada. Kanaafuu asirraa ilaaltanii yookaan jabina qeerroon bakka jirtu hundaa lafaa kaatee Oromummaa cimsattee yaadatti jirtu karaa itti deemaa jirtuu fi waan barbaadaa jirtu kutannoo isaanii asumarraa ilaaluu dandeessanii. Ammoo akka dubbisa jettanii dhadheen lama qotee bulaatan danda'een dubbisu saniifuu dhiifama naa godha. Waan akkasiiti. Kaayyoo jalqabaati kun miseensoonni ABO Suudi Arabiyaa kutaa jiizaan lola guggaa sanyummaa Oromoo irratti labsame sababa godhachuun ibsa ejjennoo qabxii 6 kan baasan irratti jalqaba kuni kan lammataa asumaan murni bippiidhaa jaasumarraan xumurtanii bippiin kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti jaakunillee asumaan xumurtanii akkasitti immoo isinumaa dubbifadhaa jechuu barbaadeeti gaa. Ammoo kunis akkam jedha bara darbe Oromoo tawalloo jedha kunis dirooniidhaan haleelaa ture. Sirriidha dirooniidhaan yeroo meeqa kan haleelaa ture. Dirooniin haleeluu duntaan ilmaan Oromoodhaa ilmaan Oromiyaa keessatti jirtan kan biyya alaa jirtan kan biyya keessa jirtan hundi keessanuu fannoon har'a Oromoo morma kuni mana hakimii keessa uummata keenya gayyaasee lubbuu isaanii ajjeesuu qofa duntaan reeffa isaanii akka nama bisheeffatutti hajutti kitifee bulii 6 guutuudhaan awwaalamin dhorkee irra taa'ee uummata sanii jechuu barbaadeeti. Barammoo TPLF'n kamisee geessettis uummata keenya makiinarraa gadi guuree warri alaamaa dhukkisuu hin beekne ni fixee sanillee akkasumatti qabanneeti garama nu jiraa taa'utti hin turre. Oromoon bal'aan maaf kun taa'uu diinuu dalagame jee lafaan kaane balaan nu mudate kun hanga yoomi jee lafaan kaane deebihanii ammas warra karrayyuu keessatti fixasan ni beektan abbaa gadaadhaati. Akkasuma gaa rakkoon Oromoo irratti jalqabe kuni ni jalqabe isiniif fakkaatee hin gaddina. Wama duraanuu Oromoon rafee jiruu fi tokkummaan Oromoo dhabamee fi dadhabbinni Oromoon qabuuf hammarraa hafee deeme humni Oromoo adda cabuudhaan, adda faca'uudhaan, of dagatuudhaan, wal dhiituu fi wal arrabsuudhaan jarri immoo of jaaruudhaan, tokkoomuudhaan, hidhachuudhaan, wal hidhachiisuu, wal qabaachuudhaan Oromoo keessa galanii lola biyya teenya irratti hin goonu biyya Oromiyaa keessatti banuu qabna. Akkuma Tigree irratti bannee achumatti isaan miidhuu qabna jennee horiyaa turan san Oromoo irratti bannee Oromoo miidhuu qabna isa jedhuun gocha suukanneessaa amma isin reefu agartan Oromoon bal'aan. Nuti immoo bara 2018 kaane wanni dhufe kun nuuf hin tahuu jennee warra mormaa ture irraa isinii jenna. Qeerroon magaalaa Suudi Arabiyaa jiizaan keessatti argamtu ibsa akkana isinii baaftee jechuu barbaadeeti. Fayyaataa jiraadhaadhaa. Kuni ibsa isaan baasan jalaa hin fuudheen gadhiise malee yookaan ajajina itti kennamee gadhiisutti hin jiru. Waan akkasitti na beektaniin isiniin jechuu barbaada. Ajaja fudhee duun taane yoo seera na gaafachiise illee hin baana. Ajaja fudhee duun taane ibsa isaan baasanii sheera godhan jalatti argeetan gaarummaa isaatii fi seera isaan baasan biyya namaa keessatti dadhabbina biyya namaa carraaqannaa biyya namaa rakkoo biyya namaa kan hunda danda'atanii kaayyoo biyya isaaniitii fi rakkoo biyya isaanii hubachuudhaan yeroo hunda biyya isaaniitiif dhaabbachuu isaaniitu na gammachiiseen sheer godheen isiniin jaa fayyaataa jiraadhaa. Muddee gaafa 7 bara 2020 takka isiniin jaa konyaa ABO Saudi Arabiyaa kutaa jiizaan injifannoo uummata Oromoo muddee 20 bara 2000 bara kuma digdamii fi 22 fi moosi
ji'a torbaffaa. 22 fi ji'a torbaffaa muddee isiniin jedhanii kunoo akkasii. Kunis amma kanaan isiniin jaa kana manni gaa'e. Isiniif galaa miti. Waan akkasiitti fayyadaa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.